Harargee lixaanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa ganda caffee haraatti ajjechaan suukanneessan namoota 6 irratti raawwatuutu dhagahame. Qaamni ajjechaa suukanneessaa kana raawwate eenyu? Akkasumallee hawaasni nagaa maal balleessanii ajjechaan suukanneessan kun irratti raawwatame kan jedhu waan qindeeffannee qabna. Ajjechaan suukanneessan kun uummata irratti kan raawwatame guyyaa 2 dura ture. Akkuma ajjechaan kun uummata irratti raawwatame gama peejii Facebook Oksajii Miidiyaa Neetworkiin isiniif maxxansuun keenya ni yaadatama. Maxxansa keenya irratti hawaasni yaada adda addaa kennataa ture. Namoonni baay'een yakka kana uummata irratti kan raawwate waraana mootummaati jechaa jira. Akkasumallee kuuwwan waraana bilisummaa Oromoo yookaan waraana shaneeti yeroo jedhee yaada ofii ibsatu argaa jirra. Waan kana qulqulleeffatuuf gara bulchiinsa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaratti dawwallee turre. Ammaaf nuuf hin milkoonne waan qoranne qabna. Kanallee bal'inaan isin biraan geenya. Akkasumallee maatii namoonni kun irraa dhuman yookaan gochi suukanneessan irratti fudhatame irrallee waan qoranne qabna. Namoonni dhuman kunillee maqaan isaanii eenyu kan jedhuu fi akkasumallee iddoon isaanii eessa kan jedhu uummanni kunillee maal balleesse yakka maal hojjetan kan jedhu bal'inaan waan qoranne qabna waan qulqulleeffanne qabna bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoo baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Gama peejii Facebook Oksajii Miidiyaa Neetworkiin kan hordofaa jirtanillee follow godhuu hin dagatina. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee Oromoof Oromiyaa keessatti raawwatu kamiyyuu chaanala kanarraa yookaan gama peejii Facebook Oksajii Miidiyaa Neetworkiitiin argatuu ni dandeessu. Akkasumallee qabiyyeen keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti osoo gara ergaa keenyatti achiin darbine gadda nutti dhagahame ibsatuu barbaanna. Namoota maatiin isaanii irraa dhumanii fi akkasumallee firoottan isaa hundumaa'u jajjabina Rabbi haa kennuu fi warreen du'an immoo Rabbi jannatal firdoos haa kennuuf jecha gara ergaa keenyatti dabarra jechuudha. Jalqaba irratti maxxansa guyyaa 2 dura gama peejii Facebook Oksajii Miidiyaa Neetworkiitiin isiniif maxxanse irratti namoonni baay'een yaada adda addaa kennataa turtan jechuudha. Wal harkaa fuudhaa ture jechuudha namoonni hedduun kanarratti waan qoradhee fi akkasumallee ragaa qulqullaa'ee qabadheetiin isiniif dhufe jechuudha. Kan namoonni irratti wal mormaa turan jechuudha. Kun waraana mootummaatu ajjeese jedha kun shaneetu ajjeesa jedha jechuudha. Kana irratti immoo maatii namni kun irraa dhumellee jechuudha bilbilaan gaafadheetiin ture jechuudha. Waan adda baafadhe qabnaa jechuudha. Kana irratti dubbiin akkas turte jechuudha. Mee jalqaba irratti namoota dhuman kana maqaa isinitti hima jechuudha. Tokkoffaa irratti Aishaa Xaggaayee jedhamti. Lammaffaa irratti Najjaash Kadiiroo Aliyyi jedhama. Kan sadaffaa Mahammad Umar jedhama. Kan afuraffaa Muzammil Mahammad jedhama. Shanaffaa irratti Hasan Jiloo jedhama. Jaffaa irratti immoo Muraad Muhammad Jiloo jedhama jechuudha. Namoonni kun jahangaa warreen gochi suukanneessan irratti hojjetame yookaan irratti raawwatame lubbuun isaanii darbanidha jechuudha. Jannata keessallee jannatal firdoos Rabbi isaaniif haa kennu jenna. Firoottan isaa Rabbi haa jajjabeessu jenna jechuudha. Dubbiin akkas ture daawwattoota keenya waa'ee dhuma isaanii kana irratti jechuudha. 100% kana kan gocha kana kan raawwate waraana mootummaatii miti jechuudha. Adda baafatuun barbaachisaadha. Namoonni hedduun kan mootummatti illee quba qabaa jirtan jiru kan waraana bilisummaa Oromootti illee quba qabaa jiran jiruu jechuudha. Ani immoo kanarratti waan qoradhe sirritti waan adda baafadheetu jira. Wanni adda baafadhee isaan dhuman kana keessa guyyaa dhuman kana osoo hin taane kana dura nama waraana bilisummaa Oromoo walgayii irratti arrabseetu jira jechuudha. Maqaa isallee isinitti hima. Ani wanni kun waan namni kallattiin namoonni waan kana sirritti keessa quba qabanii fi maatima namni irraa dhumerraa kallattiin kannatti haasantu jira jechuudha. Ragaa qulqulluu jechuudha. Daawwattoota keenya gama bulchiisa aanaa Daaroo Labuutti illee bilbilee turre jechuudha. Garuu nuuf hin milkoonne ammallee hin dhiifnu jala buunee ni qorannaa ni gaafannaa. Bulchiisa aanaa Daaroo Labuullee yeroo isaan bilbila nu jalaa kaasanii walqunnamteetti jechuudha. Ragaa waan argame silaa seerri eessa jira miti waan argame immoo kallattii kan isiniif maxxansinu tahaa jechuudha. Daawwattoota keenya gara ijoo keenyatti as deebinu jechuudha.
namoota dhuman kana keessaa Mahammad Umar namni jedhamu walgahii mootummaa yookaan sabsabaa ni beektanii miti walgahii mootummaa irratti waraana bilisummaa Oromoo kana akka malee arrabse jechuudha akka malee qeeqaa ture akka malee jechuudha ni jira miti bakka arrabaan itti bu'aa ture jechuudha walumaa galatti daangaa itti darbuutu dhagahame jechuudha kana irratti akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa waraanuma mootummaa waliin jechuudha kan inni walgahii oolu hin beekamu isaanuma waliin walgahii oola basaasni isaanii asuma keessa isaa waliin oolaa jechuudha kana waraana bilisummaa Oromoo bira dhattee jechuudha dubbiin Mahammad Umar tun amma waraanni bilisummaa Oromoo barbaaduu jala gadi taa'e jechuudha mucaa kana jechuudha barbaaduu jala gadi taa'anii Mahammad Umar kana jechuudha jala gadi ta'an barbaaduu halkanirra iddoo inni buleef iddoo inni oolu barbaadaa turan jechuudha hanganatti amma guyyaa hundumaa hin arganne hin milkoofne jechuudha guyyaa kana Mahammad Umar kuni nama Muzammil Muhammad jedhamu kana fuudhee jechuudha mana Hasan Jiloo kan jedhamu kanatti jechuudha deemanii jechuudha yeroo Ramadaana akka naannoo Harargeetti jechuudha namoonni walitti deemee atoorara waan jedhamutu jira ni qama'anii akkasiin walitti deemanii qama'amaa atooraranii jechuudha atoorara jedhamaa jechuudha akkasitti osoo qama'aa turanuu halkanirraa za'a torba as keessaa namni alaa dhufe nama meeqan isiniin jedhe kan waraanni bilisummaa Oromoo barbaadaa jiru Mahammad Umar kana jechuudha Mahammad Umar kun eenyu fuudhe Muzammil Muhammad nama jedhu manaa fuudhe waliin qamaana jedhe gara mana Asanjiloo kana deeman jechuudha Asanjiloo leen amma warra du'e kana keessa jira nama sadii miti kanarratti jechuudha mucayyoon tun immoo manuma kana keessa jirti jechuudha akkasumallee mana kana keessa immoo kan jirtu Hasanjiloo kanaa fi haadha manaa isaa walumarratti fixanii jechuudha walumarratti fixan akkaataa itti fixanillee warreen ableen qalama moo rasaasan dhaman jettanillee sirritti adda isinii baasaa jechuudha jalqabarratti daa'ima wayiitu mana jira nama kana malee fakkeenyaaf kan du'e nama 6 daa'ima waliin nama 7tu mana jira jechuudha daa'imni tun baay'ee xiqqoodha in dhufan halkanirraa za'a torbatti balbala rukutan jechuudha yeroo balbala rukutan balbala nurraa banaa jedhaniin eenyuu yennaan banaa maal gootanii miti banaa jedhaniin banuu didan nin kadhatan banuu didan warri mana jiru maal godhan jechuudha yeroo kana gara qaama mootummaatti bilbilan jechuudha poolisii itti bilbilan jechuudha poolisii magaalatti yeroo isaan bilbilan jechuudha edaan isin kan guyyaa isiniif hin ga'u ammallee edaan bilbiltanii mootummaa nutti waamtanii waan jedhamu sagalee dhaggeessisaa turan jechuudha namni biraa immoo namni ollaa san jiru argaa jira dhagahaa jira jechuudha sagalee kana hundumaa jechuudha ollaa san namni jiru jechuudha kan amma ragaa kana nuun qaqqabee jechuudha kanarratti balbala rukutanii waraana bilisummaa Oromoo kuni balbala rukutee seene immoo waraana bilisummaa Oromoo ta'ee fi qaama biraa ta'e wanta adda beekame uffata qofaani kan amma fakkeenya waraana bilisummaa Oromooti wanni jedhame hidhatanii fuulli hidhaa akkasumallee meeshaa waraanaa guutuu akkuma waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee deemutti hidhatanii jiranii dudda isaanirra hidhannaa jira akkasumallee uffata waraana bilisummaa Oromoo qabanidha kan amma ergaan namni kun naan ga'e kan ija ofiitiin arge kuni jechuudha balbala dhiitanii cabsanii seenan jechuudha yeroo cabsanii seenan kana maal godhan ableenii miti jechuudha namoonni hedduun akka waan ableen yookaan billaan qalamanitti himaa jiru jechuudha wal harkaa fuudhaa jiran billaan osoo hin taane namoota jahanuu bakkumatti rasaasa irra oofanii jechuudha rasaasa itti dhukkaasanii rasaasa rukutanii ajjeesan mucattii daa'ima wayiitu hafe jechuudha akka jedhanitti jechuudha akka namoonni achi ergaa nuun ga'e himutti jechuudha daa'imni xiqqoon tuni I think waggaa 2 waggaa 3 na fakkaate akka jedhanitti jechuudha daa'imni tun eessa seente qibaaba jala seente jechuudha eeloo biddeen itti baafamu hin beektanii miti eeloo jedhama akka naannoo Harargeetti jechuudha qibaaba jala seentee jechuudha daa'imni tun bakka of hin beektuuf wallaaltee jechuudha rasaasni maraachee amma yeroo ammaa kana of hin beektu daa'imni kuni ufii isheetiin haasaa jirti jedhan jechuudha waan tokko hin beektu jechuudha haala saniin eeloo qibaaba jala seentee rabbi qibaaba san jalatti daa'ima san baasee jedhan jechuudha daa'imni sun achitti baatee namoota 6 achumatti rasaasa irra oofanii fixanii jechuudha ufii isaaniitii hoggasuma gara gaaraa deebi'anii achiin biraa deemanii jedhan jechuudha waraana bilisummaa Oromoo tahuu jechuudha dhibbaan dhibbatti adda baafatee namni sun sirritti jechuudha nutti himee jira jechuudha ragaa quubsaa jechuudha namoonni immoo naannoo sanii maatii san fakkeenyaaf naannoo maatiin
sun itti dhumte jiraatan bakka nama isinitti himu kana ni beektan jedhee yaada namootaan isinitti himaa jiru kanallee sirriitti beektan jedhee yaada jechuudha. Ijoolleen baay'een fakkeenyaaf kan biyya alaa jirtan kan waan kana dhumuu isaanii malee ragaa quubsaa hin argatin jechuudha. Baay'eetu jirtanii jechuudha. So kanaaf ani nama ijaan arge kan dhaabbatee ilaalaa jiru hamma isaan dhufanii fakkeenyaaf namni kun gaamanni baadiyyatti wal jala jira miti ni beektanii bara wal fuullee jiraayyee namootuma ollaa kana jirutu yeroo isaan dhufanii jechuudha balbala kana rukutan biyyi keessa sodaa waan ta'eef jechuudha ani maangoorra koreetiin maangoorra taa'ee ilaalaa ture jedhe jechuudha namni kun. Muka wayiitu balbala hulaa dura jira ani muka kanarran jira jedhe jechuudha. Sodama egaa duraanumaa jechuudha dhiira manatti yoo argan hin dhiisan gatii ta'eef dhiirti mana bulaa hin jirtu jechuudha amma Harargee keessatti jechuudha. Keessa Harargee lixaa keessatti haala sanii ragaa guutuu namni kun nuun ga'e jechuudha. Hedduu gadda jennaan gadda guddaa qoor qalbii namaa cabsu dhugaa rabbi. Daa'imni sun amma hanga ammatti iyyaa jirti mana tokko keessatti haadha manaatti. Abbaa manaa bakka tokkotti morma irraa fuudhan jechuudha. Dhiifama morma osoo hin taane rasaasan dhayanii ajjeesan jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf immoo sababa guddaa kan ta'e gurbaa Mahammad Umar jedhamu kana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo arrabsee waraana bilisummaa Oromoo qeequu isarraa kan ka'e guyyaa sanirraa ka'ee barbaadamaa ture. Uummata kana hundaayyuu kan ficcisiise isa kana jechuudha. Balaa kana hunda bira darbee jechuudha yeroo isaan dhufanii balbala rukutan otoo balbala san bananii uummanni kan barbaadaa jiru gurbaa san qofa jechuudha. Oo ta'ee maybe isuma san ajjeesanii deemuu danda'an jechuudha. Amma eega isaan mootummaa irratti dawwalanii jechuudha. Edaan isinilleen akkana kan guyyaa isin hanqatee halkanillee mootummaa nutti waamuuf yaaddanii jedhanii jechuudha. Uummata hundaa bakka tokkotti ajjeesanii jedhan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa hedduu gadda onnee nama cabsuudha jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa yaaduma kana ragaa kana qulqulleeffatuuf gama bulchiisa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaarratti illee bilbilee turre jechuudha. Bilbilaan nuuf hin milkoonne nu jala hin kaafne jechuudha. Waraanni gama kanaan immoo odeeffannoon akka jirutti jechuudha. Waraanni mootummaa ganama dhufee achitti bu'ee ture jechuudha. Maaliif reeffa kana fuutanii awwaaltanii maaliif dhiiga irraa dhittan jedhanii hawaasatti ka'anii jechuudha. Waraanni mootummaa gama waraana mootummaatiin oduun jirtu jechuudha. Wanni qoranne jechuudha. Maaliif dhiiga irraa dhittanii maaliif iddoo sanii fuutanii maaf awwaaltanii waan jedhamu waraana mootummaarraa hawaasatti dheekkamanii turanii jechuudha. Hawaasni eega du'anii reeffi isaanii argame waan godhan hin qabanii fuudhanii reeffa nama isaanii awwaallatan maaliif awwaallatan jedhanii itti ka'anii jechuudha. Baay'ee nama gaddisa biyya seera jira jedhanii yookaan mootummaa jira jedhanii namaan soban haala kanaan nafseen ilma namaa nafsee lukkuutii fi nafsee sareellee hanqate dhiigni namaa dhiiga sareellee hanqatee Harargee keessatti sagalee dhabanii jechuudha. Hanga har'aa miidiyaan akka OMN akkasumallee OBN miidiyaaleen gurguddoon yeroo rakkoo wayii Oromoof Oromiyaa keessatti illee taate gadi bayanii akka ajaa'ibatti irraa iyyaa turan waa'ee Harargeetii fi akkasumallee gocha suukanneessa Harargee lixaa keessatti raawwate kana guyyaa tokko gadi bayanii barreeffama sarara tokko barreessanii sagalee waan ta'eef hin argine wal taazzabnee jirra. Dhugaa rabbii wal taazzabnee jirra. Hangam takka akka ilaalcha akkam warri miidiyaarra jirulleen miidiyaan Oromoo gurguddaan ilaalcha akkam akka isaan Harargeef qaban baay'ee argine baay'ee wal taazzabne homaa miti. Hundaafuu sagaleellee tayanii ta'ulleef baatu wanni dhufaa hin jirtu. Haa ta'u hanga tokko yoo dhageettima argatan niituma jechumaafi malee wanni biraa wanni godhamu hin jiru. Ispeeshaalii ijoolleen Harargee rakkoo naannoo keessanitti ta'u hamma isiniif dandame hamma isiniif dandahametti miidiyaalee gurguddoo biraan ga'uuf yaala. Miidiyaalee gurguddoo biraan ga'uuf yaala. Sagalee ollaa keessan jirtu hammeenya ollaa keessan jiru hundumaa'u jechuun kutaan 11 yoo dhaga'e bakka dhaganii itti callisuus waan gaariidha jechuudha. Sigalee waan gaariidha. Kanuma jechuu barbaada. Hundaafuu maatii warri irraa du'e hundumti keessanuu rabbi isin haa jajjabeessu. Warra du'anillee jannatal firdoosi rabbi haa kennuufi ragaan irraaf arganne kanuma gama fuulduratti immoo waan jira qorannee kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a daawwattoota keenya. Egaa asumarratti goolamna sagantaa keenya kanarraatti chaanala keenya namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaa viidiyoo laayikii godhaa guyyaa gaarii qabaadhaa.